Ergaa Yohaannis tokko kunoo anaan jedhe mee agarsiisi. Eenyuun jedhe isa dubbatteef ragaa fidi nama guddaa. Si dura dubbate kan dubbatte fidi ragaati. Naan jedhe jechuun jirtaami. Kan dura dubbate si ragaa fidi san booda sii kennaan. Sii kenna. Ish an siin kennaati naa kenniti wallaahi siin kennaan. Baasati. Warra Yesuusi Waaqayyo jedhanii akka isaan Waaqayyoon jenneedhaaf kana barreesse Yohaannis ergaansa kan jedhu ragaa. Sigarsiisa. Ragaa sirriitti sigarsiisaan. Fidi ka amma jette isiniin jedhe ka jettati dura. Maalan jedheen? Isiniin jedhee kan akka keetiin jedhee naan jettee meera kanaan jedhe. Sobduu simiti kana abbaa fi nama hangale simiti. Naan hin jenne bakka isaa baasi. Bakka isaa baasi hin dubbisna. Baasi hin dubbisna bakka isaa natti. Waay amma jechaan jirtu ati hin jedhe mataan. Baasa dubbisiisin jedhe. Bakka isaa baasi. Akkasitti jiru. Bakka isaa baasitii hin dubbisnaa jedhe. Isa kana siin kennati abbaa fi ilma kanaa dubbisi naa kennita. Naa kenni baasi hin dubbisna. Akka Yohaannis sanaan akka Yohaannis sanaan jedhe baasi na agarsiisdee fi amma dura. Barsiisa sobaa kan kennaa rosi mataa kee miti sana mee bakka sana baasnee dubbisna maaliif akka jedhati nutti himi kunoo sii baasa kunoo si fuuldura jiraame wangeelli natti himi sii baasa. Maal baasta? Kunoo Yohaannis ergaa Yohaannis tokkoffaa sii baaseera. Ayyee baafa dubbisadhu kanaarree. Ayyee eessa sii baasu? Ergaa sana guutummaa dubbifadhu barbaade. Waa'ee barsiisota sooduu dubbata waan ta'eef. Taa'een kana wanti jechaa ooloo. Macaafa qulqulluu boqonnaa tokko ergaa Yohaannis tokkoffaa 3 dhaqee dubbifadhu boqonnaa 3 jechuudha lakkoofsa tokko boqonnaa tokko. Boqonnaa 3 kunoo. Lakkoofsa 7 dhaqee dubbifadhu. Lakkoofsa 7 baay'ee. Tokkorraa si kaasee dubbisumee akkana jedha. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nu argisiisee ilaala. Jaalala kanaan nuyi ijoollee Waaqayyoo jedhamnee hin waamamna. Dhugumas nuyi ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo Waaqayyoo waan hin beekneef nu hin beeku. Michoota ko nuyi amma ijoollee Waaqayyooti. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti. Haa ta'u iyyuu malee yommuu inni mul'atu inni akka jirutti isa arguuf waan jirruuf nuti qabadhu jecheel. Akka isaa akka taanu beekna. Akka kanatti kan isa abdatu hundinuu akkuma isa qulqulluu sanatti of hin qulqulleessa. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee hin jiraata. Cubbuunis ila waan dubbataa jiru dhaggeeffadhu. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee hin jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha jedhe ilaali. Cubbuunis seera malee jiraachuudha. Kan cubbuu hojjetus seera malee jiraachuudha jedha. Kiristoos cubbuu balleessuudhaaf akka mul'ate hin beektu. Inni garuu cubbuu hin qabu. Hin geenye qo'e suute dhiicaal jedhi san dhufna sanitti. Waa'ee sana amma waa'ee dubbatti sana. Amma waan kijibde sana qo'e waan kijibde sana haasofna amma cal jedhe. Hiwwatawwatiin qo'e suute jedhe. Egaa namni qo'e suute maannet elektiriikii wayii qabatteerta moo? Suute dhaggeeffadhu waan ibsitu. Ekkositu baasnaa dubbisee miti. Qurxummii man tokko kee galte taa'arta bara akka nama bishaan keessa qurxummii baata akkas akkasiin godhatiin kaa dubbisinaan jettee dubbisaan jedhama. Yeroo manaa agartan dhiiga keessan talqaama. Egaa tuutu akkas taara malee nuti nuumaa sii dubbisaarra. Nuti waan takka hin jenneem suutee dhaggeeffadhu dubbisee ettee kunoo sii bane taa'u jira dhaggeeffadhu yeroon dubbisee ka'u yoon gaafi qabaadha chira sidaa ta'u kana achitti mee suuta jedhi bakka jetti duroo dubbisna. Mee suuta. Kanaafuu Yesuus cubbuu balleessuu dhufettee namantaan jeesii miti Yesuus barsiisuu bahan kennaa isa kijibdee dubbisna qo'e. Egaa namni isatti qabamee jiraatu hundinuu cubbuu hin hojjetu jedha. Qo'e obboleetti qo'e. Namni isatti qabamee jiraatu hundinuu cubbuu hin hojjetu. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garuu isa hin argine isa hin beekne jedha. Mee isin takkaa cubbuu hojjettan hin beektan gaaffii na gaafata taanaa si gaafataa deemaanis. Cubbuu hojjettan hin beektan isin moon hojjettu. Hin hojjettu moon hojjettan isin cubbuun hojjettu moon hojjettan kiristaanonni. Cubbuu balleessuu dhufee cubbuu keenya nu dhiisuu dhufeettee namantaa hin jedhe. Moon hojjettani. Qo'ee qabamti amma cubbuun hojjettu moon hojjettan isin kiristaanonni. Waa'ee cubbuu koo fi wabii kan na darbe yookaan cubbuu koo mudoo tokko malee qulqulleessee fuula abbaa dura kan na dhaabe dhangala'uu dhiiga Kiristoos qaraanyoo gubbaadha. Cubbuun hojjettu moon hojjettan. Amma kan sin jechaa jiru hin miliqiiniti Yesuus Kiristoos cubbuu balleessuudhaaf dhufe jettee barsiistee beektaa hin jedhe. Asirra naa baasittistu jedhee lakkoofsa 6:7 naa baasedhe sensiba gaafataa jiru naa deebis. Isin kiristaanonni cubbuun hojjettanii matuma. Obboleessa namni Kiristoos Yesuusitti amane cubbuuyyuu hin hojjetu cubbuuyyuu hin hojjetu namni Yesuusitti amane cubbuu hin dalagu. Okay, hateen beeku sobeen beeku qoy sobeen beeku hateen beeku. Inni silas itti qabamee hin jiraanne ka. Innaa cubbuu mitiire. Itti qabamee hin jiraanne ka Yesuusitti namni tokko namni cubbuu hojjete.
Ish ati sobdeen beektu? An yoon sobe sobeen jira taanaan ittiin qabameen jiraadhu kaaf sobochuu Ish abboommi ish kun keessa jira. sobni cubbuudhama Yesuus cubbuu miti. Kiristoos amanuu qofa otoo hin ta'in abboommii jalqabaa keessa jira kun. Sobni cubbuudhama cubbuu miti. Obboleessa kiyya. Amma Sobni waa'ee cubbuudhama cubbuu cubbuu miti. gaaffii asatti miliqiiniti barsiisa ati asirratti kennitu yeroo Sobni hundumaa cubbuu miti siin jedhe qoy. kan asirratti ati kennitu Yesuus cubbuu balleessuu Sob- dhafe jettee Qoy amantee barsiistee beektaa hin jedhe sobni cubbuu miti qoy. Sobni cubbuu miti. Sobni cubbuu miti. Amma waa'ee sobuu waa'ee midhaan tonte situ nama Sobni cubbuu miti. Situ naa dubbisi jedhe kun jaaf torba. Abboommii Ela kun situ nan jaaf keessa torba jira. naa dubbisi jedhe Sobuun la cubbuu kunoo. akka ta'e. Ela jaaf torba situ naa dubbisi jedhe si dubbisee barsiisaa kijibtootaati isin kun achirraa baafadhette kun si baasee jira. Waan si gaafa dhiyaatee. Isa siin dabala Sobni- dubbifatanii sobni malee cubbuu miti. kallattiidhaanii warra barsiisota Qoy, sobaa warra ta'an lakki, warra abbaa fi lakki, ilma ganan hin sobda. natu dabalee sii kenna ragaa. Inni sobdadduma isaa wallaaltee tas baasinaan jette qoy. No Sobni dhugaan kan waaqa kijibamoo jedhu. Wuy. sobni kijibamoo kijiba miti. Sobni Obboleessa cubbuu miti. Ah? Sobni cubbuu miti. Cubbuu moo cubbuu miti irra hin jiru hin beeku. Qoy ati naa deebisi maa akkama caafa keetti sobni Cubbuu cubbuu ta'uuf miti. hin ta'uusaa situ naa barreesse miti abboommii kun nan. Sobni cubbuu miti ela iddoo kana si gaafatu jira. Sobni cubbuu miti. Waa'ee cubbuu moo cubbuu miti irra hin jirru hin jedhe. Ati na Barsiisota ani kasi baay'ee gaafadhe ta'anii situ as ati baasi naa Yesuus dubbisi naan jedhe. Kiristoosii Situ cubbuu jedhe balleessuu moon ture jedhe. jettee asirraa barsiistee beektaa barsoonni Situ- sobaa sidhaa jedhaan jira malee ani Qoy waa'ee situ as baasi barsiisota dubbisi sobaa naan irratti jedhe moon dubbachuu jenne. Yohaannis tokko boqonnaa 3 lakkoofsa 7 situ baasi dubbisi jedhe moon jenne. dubbifadhu jedhe maal Kanaafuu jedhe. erga jettee bakka ati jette irratti gaaffii si gaafadha. Sobni cubbuu Gaaffii na miti. gaafattaa otoo hin ta'in Sobni cubbuu barsiisota sobaa miti. kan ta'e Hin sobde ka asirra hin jiru kun asirra hin jiru na hin hin sobde kanaaf sobni sobne cubbuu sii miti. sobdoonni hin jedhe Ishi warri jedhaadha akka asirra. macaafni jedhutti isee akka biraatti Lakkoofsa akka torba dhaloota barsiisu sii hin jedhe. lakkoofsa torba si dubbisan jedhamoo jedhu reeshi hin sobne taanaan. Yaa ijoollee koo humtinuu karaa irraa isin hin kaachisin. Inni sun Eeyyee. qajeelaa akka ta'e namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadha jedha. Meerri barsiisota Kanaaf sobaa iyyuu kan jedha siin asirra bidee warri sobdeemoon sobne. barsiisa sobaa kennee karaarraa nama jallisuu hin jedhe. Sobdeemoon Simiti sobne asirraa barsiisa Yesuus sobaan ilma jedha asirra. waaqayyoo miti Yesuus cubbuu Qoy. balleessuun So- dhufee hin dhufne jedhee kan Sobdeettamoon barsiisu immoo sobne. simiti. Sobdeettamoon sobne. Hin Asirra sobne meerri hin asirra jedhe. barsiisota jal'ata Hin kan jedhu. sobne Meerri asirra meerri karaarraa na baasi. jallisuu hin dandeessu. Meerri Hin asirra kan sobne jedhu. noo. Barsiisota sobne kan dhugaa. jedhu meerri asirra. Barsiisota karaa jal'aa barsiisan kan jedhu eessa jira asirra. Isa siifan kenna. Lakki asirra Amma baas jettee irratti tamoon jennu. Asirra sobamoo sobame. Obboleessa iddoo baay'ee sii kennaan jedhe. Asirra jira moon jiru bakka amma baasetteerra Yohaannis 3:7 jira moon jiru. Maaltu? Inniyyiin barsiisota sobaa kan jedhu jira moon jiru Yohaannis 3:6. Qoy warri karaarraa nama jallisus immoo simiti barsiisa Jira sobaa kennee. moon jiru ani kasi gaafadhe barsiisota jal'inaa kan jedhu jira moon jiru. Warri karaarraa nama jallisaa jiru Kiristoos kana bira Obboleetti, biraatti barsiisee simmoo simmitiin Asirraa dhaggeeffadhu asirraa warra karaarraa jal'isu jechaadhaan hin jiru. Barsiisota jal'isoo jechuudha. yaa Barsiisota ijoollee jal'isoo kan jedhu koomtinuu jira. karaa irraa isin hin kaachisiinii jedha. Hin Simmiti warri kaachis- karaa isiniin irraa gorsaa nama jira. kaachisuun jedhe. Inni Kiristoos sun wangeela qajeelaa Yohaannis akka boqonnaa qoyka. 14. Barsiisota Lakkoofsa kan jedhe seera. jaarratti karaan dhugaan jireenyi ana dhaa'e. Karaa sanarraa kan nama kaachisaa jiru har'as immoo simmitiin jedhe. Hortu. Har'an qabamte kanaaf akkas boota wataa hartan naa kaanoo adaban qabata qoy. Meerri asirratti Qabamteessitu qabame Hortu. dhugaa Kiristoos. yeroo Maal yeroo qabama? yeroo na bira dhuftu akkasitti eela akkasi qabamtee deemta sirriitti ilaalladhu dubbadhu. Isa waan amma namni somni- taasisa eenyu akka Waan qabame. kana gaas somni kijama sobdee taate somni kijama Hin sobne hin sobne. Warri cubbuu amata cubbuu Yesuus miti. Kiristoosii Meera barsiisota cubbuu kan jedhu balleessuudhaaf ayya. dhufe jettee hin barsiisee beektaa? Meera Barsiistee barsiisota kan beektaa? jedhu obboleetti qoy. Barsiisota kan jedhu eessa Siifan kenna sassi ati garuu Yesuus Laa, Kiristoos isa cubbuu silaa si baasee balleessuudhaaf jettee jettee hin tamoon amantaa? sila boqonnaa 3 jedha baasi jettee tamoon jedhu torba. Ani ergaa Yohaannis tokkoffaarratti waan hundumtuu akka jiru siifan Ergaa kenna. Yohaannis tokko boqonnaa 3 lakkoofsa 7 baasi jettee tamoon jennu. Warra karaarraa nama kaachisan tokkoffaan si akka ta'e sii kennu Barsiisota waan hin taane barsiisan kanatti jettee jira moon jira asirra maqaan barsiisaa Ansi jira. isa siifan kenna maal taate ati dhugaa waaqa jiraataa hundaa Qoy, siifan kenna qoy, asitti na amani kan qoy, karaarraa maaliif nama wacaa? kaachisaa jiru. Qoy, Kan maaliif wacaa Kiristoos qoy? kana isa jireenya ta'e kana isa cubbuu balleessuu dhufe kana nama Maaliif wacaa qoy, wallaachisee qoy? karaarraa kan nama kaachisaa jiru. Qoy, Isimmoo qoy, simmiti. qoy, in qoy. Sirrii na Ayyee dhaggeeffadhu rakkoon ta'e. qabu annan qoya. Inni kan jechaa jiru ila yaa ijoollee koo jedhe na dhaggeeffadhu suuta yoo akkasiin na dhageesseef yaa ijoollee koo jedhe isin waamaa jira jennu gaa. Garuu inni kan erge warra itti ergetti. Humtinuu karaa irraa isin hin kaachisinii jedhe gorsaa jira. Humtinuu karaa irraa isin hin kaachisiin. Inni sun qajeelaa akka ta'e namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadha. Sorry lakkoofsa jaarra irra darbe. Hundinuu egaa ishi Jaara siin lakkoofsa jedhe jaarra. torbumarra dubbistee ati. Ishi ayyee torban. Ishi yaa ijoollee koo jedha. Homtinuu Ishi. karaa irraa isin hin kaachisiin. Bakka Inni sun hangaa. qajeelaa akka ta'e Hingaan namni jedhe. qoyka Hingaa achumatti. qoyka Hingaa dhiisiin jedhe. maal gaa hin finne qoy addan kutiin duratti dubbisaa guutunuun jettu miti har'a maaltu sarde.
Maaliif No, arrabsa? lakki asumarratti waas Qoy himuuf jedha. lakki maanatti nu hin fixadha qoy. Maal irree dubbii kiyyatu sana dhage kaa waan ati jettee Keeyyata kana xumurra qoy jettee irratti dabar. rarraastee hambisiinii jecha nama. No, Rarraasee? rarraasee hambisaan jiru. Rarraastee hambistee qoy hin fixinnaan jecha keeyyata No, rarraasee maandaa. hambisuu jiran. Qoy No, fulistoopiidhaan haa rarraasee ga'u please. Fulistoopiidhaan haa ga'u. Fulistoopiidhaan haa ga'u qoy tokko. Idduma ammaa kanatti dubbanna dhiisi. Dhukkoo fulistoopiidhaan haa ga'u qoy. Al tokko. Fulistooppii maal hojii dhaqxaa miti asumarra dhaabbannee dubbanna. Qoy maalirra Karaarratti dura walii dhaabbataa? gallaa. Qoy yaa ijoollee koomtinuu karaarraa isin hin kaachisiinii jedhamoon jedhu. In jedha maarree kanaaf horii karaarra Tole, nama kaachisuu tole, barsiisa sobaa kennee tole, simbitiyyuun jedhe. Tole qoy. Inni sun Eeshi. qajeelaa akka ta'e jedha. Inni sun eenyu? Kiristoos bifa biraatti barsiistan sana kaa. Inni sun qajeelaa akka ta'e ka jedhu Yesuusidha. Asirratti sana Iyesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa kan gansiistan cubbuu balleessuu dhufuusaa kan ganu isinidha bara. Qoy inni sun Yesuus qajeelaa akka Kiristoosii? ta'e. Qoy inni sun qajeelaa akka ta'e kan jedhu Yesuusi qajeelaa. Iddoo biraan naqiinatti. Ikkoo kana si gaafatu jira. Iddoo biraan seenee Ikkoo? noo si faana naqu. Inni sun kan jedhu Yesuusi. In naqu. Ishi. Maal kufattanii kolfan qabu? Qoy ishi irra sii darbara qoy hin jiru. Namni Maa irra dabarta kan ani amma kan sin jedhe inni warra karaara nama si gaafannaan kaachisuu inni kun jette irra darba kan waan itti diddu qoy. barsiisa sobaa kennee Waan itti diddu irra sii karaara darba nama qoy. kaachisu isinidha Qoy, jechuuta qoy, jedhani. Qoy Hin qoy shal qabamtee hin tokko qoy. qabamtee tasayyuu immoo damma akka ofii kee kiyyoo keessa galtee hin beeku. Qoy namni Namni waan fidee. qajeelaa hojjetu qajeelaadha jedha. Miti? Isaa qeetti macaafa iyyoo boqonnaa tokko dubbadhu iyyoo nama Qoy qajeelaadha. ati waan macaafni hamina jedhu. jedhudha. Namni waan Waa'ee qajeelaa hojjetu sirriitti. qajeelaadha jedhami. Akkas miti? Amma waa'ee qajeelinaa waa'ee sanarraa kan jirru warri karaa irraa nama Qoy. kaachisan barsoonni sobaan si mataa kee akka ta'e irratti dubbachuu jiraan jedhe maa olii gaffiiddaa anoo siif hin naqu. Ofii baasinaan jettee kaate maaliif Mataa. baqattaati? Maa ofii baasii yoon sin jedhe iddoo na barbaachisu baasii sin jedhe maa iddoon Ishi deebisu si kennu tokkoffaa baasii sin jedhe maa waa lama si gaafadhe laata. Tokko maa yookiin waa lama na barsiisa. gaafatta waa kudha lama iyyuu gaafachuu jirta tollee. Ishi qoy kamaasuu ta'e maannatti miira keessaa ba'e maal taate? Hara waan haaraa sirraa arguu jirra. Dubbii makiyyaa takkana malee Dhugaa rabbi har'a waan haaraa sirraa arguu jira takka. akkoo hin qabu. Tasgabbaa'ime. Akkoo hin qabu. Ani Akkuma teetti hin ta'an. Biyyaansi Osoo waliin haa beeksisuu kolfinu malee. maalaa jennu malee akkana taragaaggaate waa softuuttan beeka maaliif akkas taate warra kaan irra xiqqoo ishee waa deebista faadhee wanneedha. Ani amma suuteen si gaafadhe Abshir, taragaaggaa'e. Abshir olla kaasuuf ganna buustu sa'ani Ayo. kortuun kortuuma. Gadi solis hin kaasu taragaaggaa'e ati. Namni taragaaggaan waa deebisuus waa dubbisuus hin danda'u. Ilaame isa Waan jalqabaan itti deemtee deemtuuf hojjete beeka kanaafi. qoy ishii. Ndee waan bee deemuuf hoon deemen taragaaggaatee dhuma naa deebista malee akkas hin godhatiin kama. Akkas godhachuun kun Anammoo namaa waan itti deebisuun nagaa jedhamu. fitirtan deebisii kenne maalan balleessees tasfaraan. Qoy ani maal naa kennite ganaa isa si gaafadhe akkan jedhe tokkoffaan lamee obse. Barsoonni sobaan sinidhaan jedhe malee maalin Qoy balleesse. ilaa akka jettati Yohaannis ergaa Yohaannis tokko 3 lakkoofsa 7 irratti barsiisota jal'oo yookaan immoo barsiisota waan hin taane barsiisanii jedhaa naan jetteemi. Nandoowwan godhe. An amma akkas hin jedhe beekaan iddoo sana Na- sii kenne na- malee iddoo naan baay'ee jette moo naan hin jenne qoy? Barsoonni sobaan akkasin ta'e Tanniis warri karaara nama kaachisan akkasin ta'e tanniisi tokkoffaa- qortu suuta jedhite. Qoy tokkoffaa ergaa Yohaannis eeshidha Qoy. tole ishee. ilaame Ergaa Yohaannis boqonnaa tokkoffaa. qoy boqonnaa sadii lakkoofsa torbaa Boqonnaa naan jette. sadaffaa sorry boqonnaa sadaffaa lakkoofsa torba siif hin kenne. Isa kam? Maannaa barsiisota sobaa naan jettee lakki barsiisota sobaa naan jette. Warra karaarraa nama kaachisan maarii warra akkasii nama kaachisan Barsiisota sobaa jedhaa naan jette Tokkoffaa achirra barbaada. Yohaannis boqonnaa lama Qoy. lakkoofsa kudha Qoy. saddeet irratti dhaqee dubbadhu. Obboleetti mee suuta Tokkoffaa jedhina. Yohaannis Mee suuta- boqonnaa lama lakkoofsa Qoy. kudha saddeet irraa dhaqee dubbadhu. Sammuu isa barsiisota sobaa barbaade tanaaf inni sila inni naa kennuun sila si darbe amma isa kana asirra hin jiru miti. Maala noo hunda saayyuu siifan kennaa. Asirra hin jiru miti. Asirra hin jiru miti. Inni yaada koo. Asirra hin Ergaa jiru miti. Yohaannis keessa jira hundi saayyuu. Si asirra hin jiru miti har'a nan qora jettee qoramtee misiin ameenatti. Dhugaa waaqa Asirra hin jiru miti. Ufuma kee qoramte si Qoramtuu jedhu maqaa Ufuma kee kee qoramte. qoramtuutti jira maqaa kee qoramtuu jedhite. Asirra ilame waan si jedhama. Rakkoo miti eenyu ka qorame namni kuma tokko fi lama nu taasisa. Akkas qoramtuu Eenyu ka qoramaa jedhite jiru? jira. Asirra amma barsiisota sobaa kan jedhu jira. Ergaa Yohaannis tokkoffaan boqonnaa Qoy. sadii lakkoofsa torbas Ish, waa'ee qoy. jal'inatti namoonni nama gorsu karaarra nama kaachisuusaa Maal akkas eenyummoo karaa Kiristoos irraa nama kaachisaa akka jiru maaltu akkasii godhe warra garuu garee qortu. shaadaa kan jedhamtan kana si. Otoo gaaffii tokko Warri kan akkas barsiisota taate sobaa kennan ergaa Qoy, Yohaannis qortu. tokkoffaa boqonnaa lama lakkoofsa 18 irra jira. qortu. Angurra Kan keessi kennee kan ba'a gaaffii tokko akka kirkira lafaa godhatte toon kan biraa dabale kam goota meesuu ta'e mee maal taate maqaa rabbiitiin meesuu ta'e maaf akkasii taate maaf inni taate jechuun yaani warri Ishin umurii iyyin. guuran iyyuu jechuudha. Ishin Dhugaa rabbi iyyin. tokkicha gaaffiidhaan nawaata kana gochuu ati warra umriin duraa miti gaafa inni tsitsirii jammarati wangeelaan beektu sanniisi gaafa inni tsitsirii jammarati waa'ee wangeelaan beektu warra na duraa si duraa egaa jettu dhiisi wangeelaan beektu ati kaleessa dhufte yeetti na beektu Eessa Amma waan si eessaan gaafadha. dhufa kaleessa?
Kaleessa Yaa kaleessa dhufu kiyya kaleessa garuu dhuftu achas baatee wangeela nu argitee wangeela dubbisuu jammatte malee akkasitti beektaa waa'ee wangeelaa qo'atamee wansi gaafa dhufa deebise. Barsiisota sobaa kan jedhu jira asirra. Nin macaafa qulqulluu namni Ish otoo hin bakka baratee ish beeka. baga baratte ish barsiisota sobaa kan jedhu jira asirra. Iddoo kanatti warra fakkeenyaaf ammati yoo waan takka Ani kan si gaafa jira moo hin jiru qofadha. Jira moo hin jiru barsiisota sobaa kan jedhu. qortuu amma ati Yesuus Please Kiristoosiin please akkamitti adaraa adaraa haasaa biraa dhiis haasaa biraa. Qoy Barsiisota sobaa kan jedhu jira moo hin jiru. Naan deebisinan gaaffis gaadhe qofa jira yookiin hin jiru jedhu. Barsiisota sobaa kan jedhu jira asirra. Barsiisota sobaati isin kun warra karaara nama kaasisan. Waa'ee kodhiis kan si gaafadha asirra barsiisota sobaa kan jedhu meera. Iddoo kanatti yaa ijoollee koo homti nu karaarraa isin hin kaachisiin kan jedhu namni tokko yoo maal jedheen karaarraa kan nama kaachisu yoo nama gorseemi. Barsiisota qofa miti kan si kaachisu maa duriyyeenis seexaanis ofii si kaachisuu danda'a. Tole duriyyeen kam si kaachisuu danda'a barsiisota miti. Ani barsiisota sobaa kan jedhu asirra jiraatte sannaa kenna amma duriyyeen kam karaarraa dhufee si kaachisuu danda'a. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa lama lakkoofsa 18 dhaqii baafadhuun jedhe. Asirra hin jiru naan jedhitiin san hin deemne. Asitti immoo warra karaarraa nama kaachisan kun dubbatee jira isiniin jedhe. Asirra nan dogongoree jedhe kana nan dogongoree. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa kana nan dogongoree jedhe. Kanarra nan dogongoree. Dogongoree maaf hin dogongoree? Meera ichi dogongoree taanaan fidi barsiisota sobaa kan jedhu. Ani iddoo baay'ee sii kennaa bika kanatti. Iddoo baay'ee barbaadu jalqabaas baasinaan jettee bakka dura baasii jettee irra jira moo hin jiruudha amma. Iddoo kanarratti karaarraa warra nama jal'isan tokko mataa. Malee barsiisota sobaa kan jedhu hin jiru mi? Inni immoo boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irra jira. Qoy ishi asirra barsiisota sobaa kan jedhu hin jiru miti. Warra karaarra nama kaachisan isin kun warra karaarra nama kaachisan. Seexaan nu karaarra si kaachisa obboleetti seexaan nu karaarra si kaachisa. Barsiisa sobaa kan kennee seexaan barsiisa keeti. Seexanni qaama hin qabdu qaama seexaan si barsiisaa siin. Suma fayyadamti seexanni. Qoy seexaanni si barsiisti siin seexaan. Maal seexanni min chigiraallee maal rakkoo qabaree kan siniin iyyuu nabiyyi keessa mataa rakkoo qabu akka keetti akka macaafa keetti seexaan akka macaafa keetti kan koo rakkoo qabu akka macaafa keetti seexaan si barsiisa. Sitti fayyadamti seexanni. Ani kan si gaadhe seexaan si barsiisa moo sin barsiisu siin jedhe. Seexanni si mataa keetti fayyadamtiin siin jedhe. Ani moo sin gaadhe ishi seexaan si barsiisa moo sin barsiisu. Ishi seexaan ishi gaan si gaafadhe qofa deebisi seexaan si barsiisa moo barsiisu. Waa'ee seexanni na barsiistu ran jiru obboleessa gaaffii keessa. An sin gaafadhe kanaa deebi seexaan si barsiisa moo sin barsiisu siin. Seexanni suma kaafatee jira seexanni suma mataa keetti kaasumatti fayyadamti. Ani kan si gaafadhe ishi seexaan si barsiisa moo sin barsiisu. Ishi seexaan si barsiisa moo sin barsiisu siin. Seexanni siin si haa barsiistu yaa abboo seexanni nan barsiistu ana. Har'a waan feete jettus dhugaa rabbii amma miira keessa nu gashuu deemtu sin gallu ati nutti himi. Seexaanni si barsiisa moo sin barsiisu. Maaliif jennaani har'a dhugaa rabbii akka qurxummii qabamte wayitaa jirta qurxummii bishaan malee goodaa keessa jirtu. Siin seexaanni si barsiisa moo sin barsiisu piliis. Kilaasitti galee dhugaa waaqa jiraata sin dafqisiisa. Qortu ishi qortu kilaasitti malee nan dafqisiistu kilaasitti himaa jalganaa goote moo qoyme amma kan si gaafadhu amma seexaanni waan si gaafadhe qofanaa deebise seexaanni si barsiisa moo sin barsiisoti akka barumsa keetti. Anamma waa'ee barsiisa seexanaarra hin jirru. Ishi situ seexaana si takkeedhe obboleetti mee qoy. Otuma na barsiiste iyyuu karama keetiin fayyadamtee karaarra na kaachisti malee seexanni qaama godhattee oftee na barsiistu. Ishi qoy anta akkasi barsiisee beekaa. Ati moo asirratti eessa immoo otoo namni macaafa qulqulluu ani si barsiisaa keeti. Ani si barsiisaa keeti. Hanga mul'ataatti qabaachuu haa hin beekin si waas hin godhin jira. Ishi ani barsiisaa keeti. Ani si barsiisaa keeti. Maali akka keetti ka na barsiista. No akka keetti akka keetti. Akka keetti ani si barsiisaa keeti. Achiin fiddaa Kiristoos kana na wallaashisuu barbaada. Akka keetti ani si barsiisaa keeti. Ani barsiisaa keeti akka keetti. Maal na barsiistaa asirratti isa barsiisa sobaa kennita malee. Kanaafuu ani barsiisaa kee moo miti. Asirratti ergaatti dabarsitu fakkeenyaaf iyyuu seexanni fayyadamtee karaarraa dhaloota kaachisuu dandeechi. Ikkoo ani gaaffiis gaadhu qofa ani barsiisaa kee moo barsiisaa kee miti siin jedhe. Sirraa otoon baradhee immoo silaa wana kanan islaama kaa. Kanaafuu yookiin miti jedhi kaa ani barsiisaa kee moo miti. Ati barsiisaa koo ta'uullee hin dandeessu nallee hin barsiisu. Galatoomi. Kanaafuu erga akkas ta'ee keeta kana na wajjin hin dubbadhu. Akka jedhu. Maas hojii dubbadhu. Qoy. Yaa ijoollee koo. Homtinuu karaarraa isin hin kaachisiin jedhe. Homtinuu jedhe ilaali. Jinni walaa maaloo walaa namaa qoy walaa namaa walaa birrii walaa waan garaagaraa hin jenne walaa bilicilici hin jenne. Homtinuu gaafa jedhu hunda walitti qabata. Tole hayyee itti aane inni sun itti aane maal jedhee dhiifama. Karaarraa isin hin kaachisin inni sun qajeelaa akka ta'e namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadha jedhe. Tole amma eessatti
barsiisota jedha asitti humtinuu jedhennoo birriis hin jenne seexaanas hin jenne namas hin jenne humtinuu namni karaara nama kaachisu namni karaara nama kaachisu tokko humtinuu jechuun nama qofadha karaara kan si kaachisu nama qofa karaan tasgabbaa'e mee gara nama qofa kan karaara si kaachisu amma yeroo kan karaa Kiristoos irraa nama kaachisu hin deenne achi eenyure nama qofa sitti fayyadamti seexanni illee yoo barbaadde malee namummaan namni karaarraa kaasa. Kana sirra deemee olii gad deemee waan arge jedhee waan ta'e hin jirre barsiisee karaarra nama kaachisaa jiru. Seexanni gaafa Yesuus Kiristoosin qortu eenyutti fayyadamte? Seexanni gaafa Yesuus Kiristoosin qortu eenyutti fayyadamte? Ani fi Yesuus Kiristoos tokko moo? No, tokko sin hin jenne eenyutti fayyadamtee sin jedhe isheen? Anaa fi Yesuus Kiristoos tokko mitiin jedhe. Eenyutti fayyadamtee Yesuusin qortee sin jedhe? Anaa fi Yesuus tokko mitiin sin jedhe. Bifti isheen natti mul'atu eenyutti fayyadamtee sin jedhe malee seexanni. Fakkeenyaaf amma gaaffii si gaafadhaan tokko sin hin jenne. Seexanni kallattiidhaan yeroo itti ilmaan waaqayyoo warri waaqarraa wal ga'anitti seexanni illee dheedeetti. Yeroo sana keessatti karaa eenyu maaliif dubbiin sirkaa badee? Qortu maal dubbiin sirkaa badee irra? Maal taateeti? Dhugaa rabbii naa jaabaa hartaam. Dhugaa rabbii akka nama baannan hirribaa keettaa saarta maal taateeti? Kana naasoo ka biraa kana taasoftu ka biraa kana si gaafadhu ka biraa kaatti dubbistu kan biraa. Anka si gaafadhee ela Iyyasuusitti seexaanni gaafa qortuun eenyutti fayyadamtee qorteenis hin jedhan. Seexanni eebeluutti fayyadamteen jedhu yeroo sana keessatti sin jedhe seexanni anaaf Yesuus Kiristoos tokko miti jechuudha. Kanaafuu eenyutti fayyadamteetu seexaanni moo ofiishiitti qorteen? Eebeluutti fayyadamte wanti jedhamu hin jiruun si. Kanaafuu ofiishii qorte moo namatti fayyadamteedha gaaffiin koo? Anaaf Yesuus tokko miti. Walumaa galatti. Ani Yesuus tokko miti sin jedhe joo maal taate joo an tokko moo tokko miti jedhe si gaafadhe dhugaa rabbi. Indee maaliif Yesuusin gaafa qortee eebeluu wajjiniin akkasitti. Qoy ati peenteedha miti iyyuu qortu. Peenteedha miti. Ati peenteedha miti iyyuu. Ani maal jechuudha? Jechuun peenteen nugduufan jedhan waan saara akka nama dhugeetaa harka. Moo hin jammartani? Dhugaa rabbi akkasin ta'e. Otoo tees gola madaamii keessa maaltu jira yaakki? Maanan beeka reyaanoo maan beekaan Yesuus nama moo si fakkaata moo sin tokko moo sin hin jenne dhugaa rabbi. Awwanti si gaafadhe Yesuus Kiristoos gaafa qorame namaan fakkaatee si qorame moo seexaanumatti qorame jedhe. Yesuus tokko miti ka Ustaas Faraan kana adda Ani tokko moo tokko miti sin jedheera hin jenneem. Amma fakkeenyaafi. Kanaaf jechuun kaasana Yesuusii wajjin wal qabsiistee nan gaafatiin ka. Wal siin qabsiisnaan akkan jedhe Yesuusin seexaanni gaafa qorte namatti fakkaatte qorte moo ofiishii qorte. Yesuus Kiristoosii fi ani tokko miti akkasitti qoramtee akkasitti qore jedhee dubbadhuu si jedhe yommuu itti macaafa iyyoo keessatti seexanni yeroo dhaqxee fuula waaqayyoo duratti dhiyaatetti karaa eebeluu dhaqxee wanti jedhamu hin jiruun jedhe garuu kanaafuu ergaa akkas ta'e amma yeroo sana keessatti qaama godhattee mul'attee wajjiniin dubbachuu danda'u kee qaama ishee kan beeku waaqayyoodha ani immoo hin beeku qaama ishee Yesuus Kiristoos immoo guutummaa guutuutti waaqayyo waan ta'eef hin beekaa jechuudha. Sirra dawwalame. Hara dugdeetti ijoolleen. Musa Farhaan. Ajiib boo mujattiin sila har'a akkam taate isaa akkam taate. Ofiin ol galchitee kaatee waan tokko jecha tokko akkanaan hin jenne naate kabaja keessan eeggadhaa ofirratti. Maaliif immoo akka maal taate isaa har'a? Dubbiin babbadde. Kabaja eeggadhaan ariifadhee dubbadhe malee waa takka illee hin goone. Dirqama ariifadhee dubbachuun koo maal akka sitti muddineef? Rakkoon qabu nama. Musa Farhaan yoo jiraattan dubbadha abboo. Silkii haasaa jiranii dubbadhu. Seexanni karaa namaatti nama qortii jetta as deebitee ammoo Yesuusiin ofiisiitii qortee jetta waanuma kan keetti Yesuus tokkoo mitiin jedhe ani fi Yesuus tokkoo mitiin siin jedhe. Maali Yesuusiin qoree kan jedhu hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffamee jedha malee hafuura qulqulluu dura geesse malee seexanaa miti kan lafa sana geesse. Itti dubbate moo dubbanne seexanni gaafsan? Seexanni Yesuusti dubbachuu Yesuus nama ta'ee mul'ate miti waaqayyo duratti waaqayyotti dubbatteetti bar dhaqaa wangeela Iyyoob macaafa Iyyoob dubbisaa boqonnaa. Irra naa deebime gaafa Yesuusin qortu san seexanni waaqummaa Yesuus qoru. Sagalee kee kukkutaara konneeshinii kee qulqulluun qabu awwal. Maa kofaltaa fi yuudha ga'an jirru moo ana qofadha jiru. Gaafa Yesuusin qortu san. Gaafa Yesuusin qortu san Yesuusin waaqummaa Yesuus qorte jarri. Kunillee mata duree biraadha waa'ee Yesuusii waaqayyummaa Yesuus qorteef namni wanti jedhamu hin jiru. Waaqayyo waan ta'eef akkasitti fuudha itti dhuftee jechuu jirta barate itti dubbattee jirta. Maalii dhaqee waan akkasitti macaafa Iyyoob boqonnaa tokko baafamee Ustaas awwal
sana baafadhu mee na ilaalta. Amma waa'ee Yesuus hin dinqeemi fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos akkuma wanti tokkotti ilaaltu fakkeenyaaf amma isin hayya Mootii irraa saniisitti kaafadha seexanni maal jettee dubbadha. waaqayyotti akka dubbatte macaafa Iyyoob biratti dhaqee dubbisi. Amma na keessa geefte. Nagaa maame. Ani Maal dura gaaffii si iyyuu nagaa gaafadhe maame. kan biraa. Gaaffii si gaafadhe kan biraa. Kana taasoftu kan biraa. Ani wanni si gaafadhe ati fi Yesuus tokko wal fakkaattu hin jenne. Mana qaraachilla namummaa keessanii wal fakkaattu. Anga si gaafadhe garuu tokko moo Lakki tokko miti namummaadhaan si wal hin gaafanne. fakkaannu. Dhugaa rabbi. Ati nama miti moo? Namummaadhaan wal hin fakkaannu. Ati nama miti? Lakki namummaadhaan wal hin fakkaannu naaf Yesuus. Ati nama miti? Waa'ee nama miti otoo hin ta'in namummaadhaan Ikkoo wal hin fakkaannu hin jedhu. ikkoo ati nama miti? Akkamitti akka wal hin fakkaanne si gaafadhe. Ati nama miti? Amma fakkeenyaaf ani fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos wajjiniin wal hin Ati fakkaannu. nama moo nama miti? Akka dhaladheettis Yesuus hin dhalanne waan Ati nama ta'eef moo nama miti? wal hin fakkaannu siin jedhe fakkeenya waliin qabu. Akkatti wal hin Qaamni fakkaanne kennas akkatti wal hin wal fakkaanne si garsiisa. Ati nama moo nama miti? dhiiraaf dhalaa wal fakkaata moo maal akkam? Maali namummaa kee dhala garuu haa dhiira dhugaa keetti garuu sanaan wal hin fakkaattan namummaadhaan hin jedhani waa'ee sanaa yoom qaama saalaa bira dhaqeen. An akka hin jedhe namummaa siin jedhe namummaadhaan ikkoo tokkodha siin jedhe malee waa'ee qaama Namummaadhaan saalaa. Yesuus Kiristoos nama qulqulluudha. Ani qulqulluu miti kaa. Yesuus Ani turuumaan. namummaan si gaafadhani qulqulluuf miti qulqulluudha siin hin jenne namummaadhaan siif Yesuus Kiristoos wal fakkaattu wal fakkaattan namummaa keessanii. Maa inni namummaadhaan ani qaama saalaa dhalaan qaba inni ka dhiiraati dammoo Yesuus Kiristoos qulqulluudha ani qulqulluu Innaa miti. nama qaama saalaa dhiiraa qabu nama waaqayyo jettaareeti. Eh? Kan qaama saalaa dhiiraa qabu waaqa jettaare. Amma qortuu nama kanatu intineettee viidiyoo iyyuu baatee kolfuu jirta anaanis sariitii garaa na Jechuun jedhe qaama saalaa dhiiraa qaba innaan nama qaama saalaa dhiiraa qabu waaqa jettaare. dhiira guutuu ta'ee dhalate maali Allaahun iyyuu qaama harki isaa lamaa miilli isaa tokko fafa inni iyyuu min chigiraallee Yesuus qaama dhiiraa guutuu ta'ee argame barbiyya lafa irratti. Kanaafuu jedhe qoye Harre Yesuus Kiristoos maali akka Allaahun akka dhiira ta'e siin fidaan ragaa. qoye obsi kan qaama saalaa dhiiraa kan qabu akkamitti waaqa jette atam. Har'a wallahi antuutuma akka qoricha liqimsite taate. Waa'ee Antuutuma qoricha liqimsite taate qo'ati. Antuuta qoricha liqimsite taate kan dhugaa rabbi. Qoricha antuutaan beektu qoricha akkam taate antuutaan. antuunni qoricha liqimsite. Maaliif akkas taatan? Yoo namni asiin jedhe zeddii jetta. Akkaataa taate kana taarti dhugaa rabbi. Maarree akkasuma yoo xiqqaa jette amma zaabaruuf deemaa jirta waan ta'eef zaa jedhiin siin jedha. Qurxummiinis gaafa man xiqqootti irra raasee akkas godhatte akkas. Leesh Yaa, maal akkas, akkas taatan? Tasgabbootee Ta'uu manaa qaba. sochooti. Dhugaa rabbi tasgabbaa'e. Lakki akkasumatti dubbadha. Rakkoon qabu. Lakki Maa wal tasgabbaa'e. dhaggeessitan sin. Lakki Maa wal tasgabbaa'e. dhaggeessitan sin. Dhugaa rabbi tasgabbaa'e. Tasgabbaa'ee sin faana dubbadhee horiyyee sin faana dubbadhee sin sanuma Horii dhagaa keessa maa keessaa fidaan jirtu bal. Ana kan jedhu ani koorii teessumaa fidaan jirtu itti haasofte si wayyoo. Ani akka barbaadetu nan haasa'a. Maa rakkoo Maaliif qabu. barbaaddi taasofta? Yoo sin tasgabbooftanii dubbattanii sin faana tasgabbaa'ee dubbata. Yoo sin jabeessanii hin jabaadhaan illee. Maani tasgabbaanaa soo jira situ waan isaa akkas taara malee. Gaaffii ofii keetti Jalqabuma yeroo deebinaa dhufte gadi bonatti kennaa fadde meerre ilaan amma asitti iddoo kana keessatti barsiisota yommuu isin nagaadhaan dubbattan Oyi, nagaa sin faana dhaggeeffadhu dubbata. Jalqabuma dhufteetu dhaggeeffadhu. isin jedhinaan jette. Isin immoo Gadi yeroo nama ani waamini waanii siin garee jedhe gadi nama waamini gadi nama waamini siin jedhe. Sintu jalqaba isin jedheen si yaaman. Simiti Anaan na waamin anaan na waa anaan hin jennaan. Ani ustaaza wali si jettee haasofta umuriidhaan ta'u. illee walii qaxxaree dubbadhee malee tasgabbaa'ee maasawuu Dubbadhu jira rakkoon qabu. illee situ jalqaba miira keessa Nu warra si rakkoo. Takkaa dhiisteen beekaa obsi kaa qoy. Anama waan rabaasin hin jenne. beekamu bar. Waa'ee obsi obboleettiin. Bakka itti islaamummaan beekamu sitti fakkaatin bakka kiristaanummaan jirudha. Si galee shawaa lixaatti dhaladhee guddadhe okay? Al tokko qoy. Safuun illee ka jirudha. Safuun beekta. Bifa amantaadhaan illee badha.
kan ugaasii fidee barsiisota sobaa kan Laakki jedhu soba. siin fidaa sanarra Inni kun isa kana nan dogongoree jedhe. Wallahi kana jettu malee maata kana Maanni gogoraree warra karaarra nama kaachisan sin miti. Ish barsiisota sobaa akka jedhu jiraas. Wangeela ergaatu Yohaannis boqonnaa 2:13 irra jira. Sun immoo Isa kana si gaafadha asirra ka jalqaba baasi jettee kanarra immoo warra karaarra nama kaachisan warra akka keessanii karaa Kiristoos irraa warra nama kaachisan isini. malee barsiisota sobaa akka jedhu hin jiru mee? Iddoo nama sii kennetti jira. Isa kanarra jira moo hin jiru? Warra karaarra nama kaachisan nama barsiisanii barsiisota sobaa Kanarra jira moo hin jiru obboleetti dubbii gabaabsa Hundi sirra jira isaayyuu moo hin jiru? macaafa qulqulluurra jira. Ish kanarra iddoo bakka ammaa kanarra kun bakka baasina jettee jira barsiisota sobaa akka jedhu. Warra barsiise otoo nama barsiisin karaarra nama kaachisanii ree. Utuun barsiisin si kaachisa duuriyyeen dhufee karaarraa si gotatee deema maal si kaachisa maal? Duuriyyeen jenne kaa warra fakkeenyaaf ammasitti warra duuriyyeen nama miti. Banagiraachin laay nama hin jedhu asitti. Nama ka jedhu kenna. Nama ka jedhu agarsiisi. Nama ka jedhu agarsiisi asitti. Rakkoon qabu na arrabsi. Nama ka jedhu agarsiisi asirratti meerre nama ka jedhu. Warri bineensaaree kan nama karaa. Nama ka jedhu agarsiisi. Bineensi wangeela namatti lallabaa. Nama ka jedhu fidi. Nama ka jedhu fidi. Waan kiiloon kaafne hin gaafatiin gaa waan namni Fidi kiiloo kakaasu kana iyyuuti. Kiiloo kakaasu kana kanatuun bariin dhuftee iyyuu nama jechuun kee iyyuu kun kiiloon kaasu. Asitti meerre nama ka jedhu. Nama jechuun kee. Nama ka jedhu meerre. Situ bineensa nama barsiisaaree macaafa dubbisee. Barsiisa ka jedhu asitti barsiisedha. Warri gorsanii karaarra nama kaachisan nama moo bineensa? Hin barsiisa jedha asitti meerre barsiisa ka jedhu. Har'a meeqa dogoggortaa otoo nama takka waa takka barsiisteetti nimiini yookaan itoo ittiin gorsiin namni takka karaarraa kaachuu danda'a? Kaachuu danda'a sirriitti kaachuu danda'a. Ati maal taateeti har'a maaliif tokko keetti waa meeqa dogoggorta? Waan dogoggorree bara. Nama ka jedhu as eessa jira? Tokko barsiisaa ka jedhu eessa jira as keessa? Amma si kanatu moo amma fakkeenyaaf otoo hoolaa wayii yookaan immoo farduma wayitoo finnee as amma si wajjin wal bira keenya inni dubbisee na barsiisuu danda'a na gorsuu danda'a? Meera barsiisa ka jedhu asirra hin barsiisa ka jedhu hin jiru asirra bara. Maali macaafa qulqulluuraa naa fidi jennaan ergaama Yohaannis kana keessaa otoo hin bahin boqonnaa isa kana meerre barsiisee si jal'isa ka jedhu asirra jira barsiisee si jal'isa ka jedhu. Amma akkan jajjabaadheestu dubbadhu barbaaddee amma sirriitti amma deebisuu akka duraa sana. Sirriitti jajjabaadhu rakkoon tokko hin jiru akkan siin jedhe kanarra natti miti san booddee gara biraatti dabarra garaatti fedhe akkan siin Asirratti jedhe. kan warri karaarra nama kaachisan otoo nama barsiisin karaarra nama kaachisan immoo otoo amma fakkeenyaaf amma yoo ati ijoollee tokko barsiiste oolmaa daa'immanii takka illee haatatu isaa ollee dandeessee barsiistu jedhi ka. Amma otoo ijoollee sanatti otoo waan ta'e dubbatiin waa barsiistee hubannaa wayii keessatti uumuu dandeessaa? Tole akkas taanaan mee waan si gaafadha. Seexaanni gaafa addaamiin dogongorse barsiiseetu. Otoo itti nimiini otoo fakkeenyaaf amma akkasidha. Maal barsiise mee waan inni barsiise natti himi? Eenyuun? Seexaanni gaafa addaamiin fee waan inni dogongorse maal barsiise? Waan waaqayyo dura abboome sana waan dura jiru sana. Baasni agarsiisi waan inni barsiise agarsiisi. Baasni agarsiisi waan inni barsiise. Aqii baafadhu kwaa seera uumamaa keessa dhaqiitoo? Maa eessa baasu bakka kamitti barsiise natti himi? Seera uumamaa keessa dhaqii baafadhu as gabaabaayuu jira. Maal barsiise? Maa as fiigechi si namichi. Inni aariisuu ta'e maal barsiiseenii siin jedhe maaltu jaarsaa? Maal aariree waan waaqayyo dura dubbatamu asirrattis macaafni qulqulluun dura waaqayyo. Maal barsiiseen dirqama namni tokko dirqama waan nama tokko sana asirratti Yesuus Kiristoos karaa dhugaa jireenya akka ta'e barsiifamee jira. Sanuma immoo lakkii Yesuus Kiristoos karaa dhugaa jireenya miti xaxamuu irraa jal'ista jechuudha. Akkasuma waan gaafa dhaqxee seexanitti tasaaste waan waaqayyo abboome sana irra deebitee gaafatte si galee. Barsiiste kanaafuuti itti tasaaste malee namni tokko dirqama wanti tokko nama dogongorsuudhaaf barsiisuu qabaa jette situ bara. Otoo hin gaafanne otoo waliin dubbii hin goone fakkeenyaaf waliin dubbachuu barsiisuun gargari boleetti. Barsiisuu fi waliin dubbachuun gargari. Daayiloogii gochuu fi obboleetti daayiloogii gochuuf tiichii gochuun gargari. Barsiisuu fi waliin haasa'uun gargari. Tole. Amma waa tokko yeroo natti amma fakkeenyaaf amma biyya takka amma yoo ati fakkeenyaaf amma biyya Suudii jiraatte Suudi Arabiyaa keessa yoo jiraatte yoo ati wanta kana natti himte na barsiiste moo na barsiifneti kun akkasidha qortuu asiin hin bahiin inni yoo si barsiise yoo naan jette inni gorsa jedhama. Maarree fakkeenyaaf iddoo kanatti gorsa kenname yookaan immoo dubbii itti dubbatte sanaatiin namni tokko karaarraa jal'ate barsiisa sobaa kan jedhu immoo ergaa Yohaannis boqonnaa lama 18 siin jedhe. Isa sana dhufna isa kanarra hin jiru miti ati maaliif kana hin jiru jettee maaf hin dabarre? Maali yaani asitti koo isa lammanuu si fide hidhee nan bardumaatti galee. Laakki jalqaba barsiisota sobduu kan akka keeyyuu naan jettee bakka kana baasii jettee as baasnaan barsiisota sobaa hin jedhu barsiisota sobaa akka jedhu hin jiru miti bakka biraa bakka ati feetee nan deema. Waa lama dubbanne wallaahi. Akka ati jettee barsiisota sobduu akka keessanii kan jedhu eessa jiraa jennaani eenyu barsiise waan kana jennaan siif jedhee naan jette bakka sanaa baasii jennaan Yohaannis 1:3 lakkoofsa 7 baasii naan jette.
Eeyyee Hin jenne fakkeenyaaf meerri irraa achitti sirba barsiisota sobduu kan jedhu jira. laamee dhaggeeffadhu tokkoffaani Jira. kan si dubbadhe Oh. warri akka hin taanetti karaara nama jal'isee karaara nama barsiisuu karaara nama jal'isuuf nama barsiisu akka hin taanetti isin mataa keessanii naaf fidinaan jette. Dura isaa Barsiisota sobduu jette moo hin jenne? ijoollotaaf lama dubbadhe sii kennuu jira Tokkuma lamaanuu kan akka keessanii barsiisuu barsiisota karaa nama jedhu sochaata yaa'u no. tokkoffaan ergaa Yohaannis boqonnaa 3 kana Ish. lakkoofsa 11 kana Tole. 7 kana sii kenne. Ergaa Jiraare isa Yohaannis sira barsiisota boqonnaa 2 sobduu lakkoofsa barsiisota kan jedhu jira 18 sii kenne. jira asirra tole barsiisota karaarra nama dabsan kan jedhu jira. Macaafa keenya qulqulluurra jira. Sii kenneen kanuma Asirra ergaa Yohaannis isatti tokkoffaa deemna. Isa siin bana rakkoon qabu. Isa kanarra jira garuu bakka ati dura baasetteera. warri karaarraa nama gorsanii yookaan nama barsiisanii akka Kana- macaafni jedhutti dhiisanii nama kaachisan keessaa tokko sii kunoo dubbatee jira. Ani Warra karaarraa nama kaachisan, amma waa'ee warra godhu nama barsiisu hin jennu. gufachiisan, Waa'ee karaa godhi kan sila Kiristoos irraa jettu. warra nama kaachisan Oi sin mataa amma keessa. barsiisota sobduu kan jedhu asirra jira bakka kana. Moo hin jiru. Ergaa Yohaannis boqonnaa tokko boqonnaa lama Naqaachi nan naqa isa kanarra jira isa dura baastirra jira moo hin jiru. Asirrattis immoo warra barsiisa garaagaraa kennanii yookaan immoo Meer- gorsa je- garaagaraa meer- kennanii karaa waaqayyo irraa nama kaachisan meer- kunoo Meer kunoo yaa ijoollee kunoo Fakkeenyaaf humtuu karaarraa isiniin kaachisanii fakkeenyaaf gorsa garaagaraa dhageessanii. mee isha asirra meer humtinuu ka jedhu kuni namadha meer nama ka jedhu. Yaa Barsiisaa hundinuu kan jedhu, kan nama kan jedhu jedhu bineensi macaafa qulqulluu nama barsiisuu ish- hin danda'u Ish, sinuma malee hayyee sintuu hayyee akka gaaffisi gaafadha barbaadetti gaaffisi gaafadha tole akka akka inni hin dandeenye barbaadetti silaalame akka hin dandeenye silaalame tole fakkeenyaaf namni wayii qarshii wayii argee qarshii sanaan karaarraa kaate yookiin immoo qarshiin sun fudhachuun hatuun ittiin waa godhachuun isa dogongorse qarshii kana gaafaatu namichi kun qarshiin kun dogongorse moo hin dogongorsine. waa'ee macaafaa fi waa'ee qarshii waliin ilaalla. Oyi homtinuu sin dogongorsiin jedha asirratti homtuu sin hin dogongorsiin jedha ilaa barsiisaa kan jedhu barsiisan jedhu kun waa'ee Ergaa barsiisaa sun taane Yohaannis kun homtinuu sin waa'ee dogongorsi Yesuus oyi Kiristoos irraa namni barsiisa sobaa Mee kennee obboleetti. akka isin hin gufachiifne haasaa jira malee Ortu, waa'ee ortu, qarshii haasaa hin jiru. Qortu maarreemaa barsiisa Yesuus irraa sin gufachiisu birriin yoo haqxee hattee hin gufanne barsiisa Yesuus irraati. Obboleessu ani qarshii Yo- miti waan si yoo garamu qarshii hattee barsiisa Yesuus irraa si gufachiise moo sin gufachiise? Hunduu tanaan jedhan Oi. nan du'a malee Yesuus Oi. irraa na gufachiisuu hin danda'u. Oyi Dudduuba na oyi deebisuu hin danda'u. oyi Ani nama garaaf bitamu miti, okay? oyi suutee dhimee garaa maal qabdaa qoyal tokko haqeeffadhu Yaabas. akka siin jedhe Qaba Ila. garaa. ela homtinuu maal sin godhin jedha karaa irraa sin kaachisiin jedha karaa irraa jedha malee Yesuus irraa hin jedhu karaa irraa. Barsiisni Fakkeenyaaf- ergaa Yohaannis kana Oi, guutummaa kaa. dubbisi kaasa immoo boqonnaa tokko qabii. Qoyi ishi sana naqa qoyi. Fakkeenyaaf birrii argee namni wayii birrii kanaan jireenya kun jijjiira bakka sooressan ta'a jedhee birrii sana bira darbuu dadhabee birrii wayii yoo itti goree fudhatee deeme namichi kun birrii kun dogongorse moo hin dogongorsine karaa irraa kaachise moo hin kaachifne. Macaafni qulqulluun ergaan Yohaannis Kaachise moo hin kaachifne karaarraa? Naadeel karaarraa kaachise moo hin kaachifne qarshiin kun. Qarshiin karaarra nama kaachisaa jedhee sitti barreeffamee hin jiru. Ishi humtinuu jedha barasitti nama hin jedhu. Asittis nama hin jedhu barsiisaas hin jedhu. Saganu malee qarshii Obboleetti, waa'ee qarshii obboleetti. miti barsiisni Karaarraa hin sobiin karaarraa jedha karaarraa jedha abbaaf ilma ka jedhu meerre karaarraa jedha. Eessaaf hin Muruu dubbisi. karaarraa jedha. Ergaa Yohaannis kun Kunoo guutummaa asitti natti maara maala muluu dubbisa karaarraa jedha inni karaarraa sin kaachisiin jedha malee abbaaf ilmarraa sin kaachisiin jedhu karaa irraa. Sagalee jireenyaarraa ka'a. Sagaleen jireenyaa Kiristoos foon uffattee gara biyya lafaatti cubbuu balleessuuf dhalate sanadha. Dhugaa rabbi dhugaa rabbi haadha mataa guddaa keessa galti. dubbistu. Kanaafuu Dhugaa as keessatti rabbi waa'ee har'aan Kiristoos qoramte. hin ganu Dhugaa rabbi waa'ee qoramte har'a. barsiisota sobaa Dhugaa waa'ee kanaan waaqayyoo dubbatu jira. har'aan qoramti. Hin qoramte Dhugaa har'a. Kiristoositu qormaata Maqaa kee jijjiiradhu kooti. Maqaa kee Harkatti qoramte jijjiiradhu akkuma kooti. isiniif baafadhe maqicha siif ta'e kun warra. Bakka atama maal inni asitti amman kijibbe waan ta'eef kijibni immoo maal jedha beektaa asitti qoy. dhugaa Kijibni immoo maal akka jedhu sitti maqoy. Namni kijibu immoo Inkijibne. qoy ka namni kijibu immoo Yesuusin hin beeku dhala wangeelachi ol beeyati garuu kijibii lama jala. Ani hin kijibne Kiristoos bar. qoy dhaggeeffadhu qoy. Ela dhaggeeffadhu akka inni jedhu lakkoofsa jaarratti egaa namni isatti qabamee jiraatu hundinuu cubbuu hin hojjetu. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garuu isa hin argine isa hin beeknes jedha. Ati Yesuusin hin beekne jechuudha. Maa sobereen? Hin sobde asirra jira dhaqiti barsiisota sobaa kan jedhu naan jette as. Maali ani warra karaarraa nama gufachiisu tokko sii akka ta'e barsiisota sobaa kan Karaarraa kan jedhus abbaaf ilma jettee sobde. Karaarraa kan jedhu Hin sobne bar. karaarraa kan jedhu abbaaf ilma jette. Hin sobnee bar. Ani hin sobnee bar. Bakka si gaarraa fi akkana caalaa wanti jettee fuxuura hojjechuu dadhabda rabootaaf akka adeemishii galatoomi. Laa ani biyya fuxuraan jiru gaa waaqayyo. Ani biyya fuxuraan jiru bar. Biyya kiristaanaa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee ishee yeroo gaarii qabaadha. Ishi galatoomi. Inni haariin garuu ishee dhiibamaa si baates wanti hin jedhin ofitti No haariin ani ishee. naaru ani naaru. Galatoomi. Ayyee ishi. Ayyee. Thank you. Ayyesa. Kabiraa eenyu jira dubbadha HL jirta yookaan believe the truth.
السلام عليكم ورحمة الله أستاذ. Mustafaraan. Kirikirri waggaa sadii duraa tokko deebisanii har'a. Yaadadha akkanatti jara hojii wal fixaatti dhoolla duraan. Amma laafee. Faayidaan inni qabdu immoo beektu kan hin jedhanu. Hayya. Qabdee takka. Biliif jirta musliimaasa? HL jirta? Amma namni maraatee dubbata hundu cal jedhame nama biraallee waama kiristaana السلام biraa عليكم hojjechaa. ورحمة الله. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiristaanni amma dheessuu jalqabdee Nagalchaa achaan turte silaa miira keessa galanii nagalchaa achaa turanii jalaa bara. nagalchaa jedhanii waggoo ol seenan ammoo xiqqoo si waggoo jedhan ammoo na jedhan. Angaafi xiqqoo si gaafadhee ture iyyuu gaafii guddoollee miti. Mee naa gaafattan isin lambisaan kun Qortuun jira. gaafatiin haadhi isaa qortuun gaafatiin amman gaani. Qortuudhaan miti laa qortuudhaan miti. Qortuu dhiisa. Kan biraadha lammisaa kana naa gaafadhaa mee ani simmatti achi kenneetiin bira taa'a. Na dhaga'u jirtanii mi? Si dhaga'u jira si dhaga'u jira. Yesuusii waaqa jedhanii mi jarri kun? Guyyaa keessa waaqa ta'e moo duruma waaqa laata? Lammisaa maayikii banataara mee deebisaa fi lammisa si gaafatani. Isin naa deebisaa isin akka jarri jedhanitti. Yeroo keessa akka jarranitti imma. Yeroo keessa waaqa ta'e isaa guyyama keessa. Nama ta'e yeroo keessa malee jalqaba waaqa ta'e yeroo keessa nama ta'e. Akka jarranitti duraan waaqa ture jechuudha. Dura waaqa ture yeroo keessa immoo guyyaa keessa nama ta'e jedhu. Gaafa san maqaan isaa eenyu waaqa maqaan qabne moo maqaa qaba? Bakki gaafii xiyyaa bakka kana amma. Anuma deebisa. Isinuma gaafachuu jira. Maqaan qabu. Ayyee tanuma naa gaafadhaa simmee. Maqaa yoo qabaate maqaa isaadha waan fedhe iyyuu haa ta'uti duraan osoo Yesuus hin dhufin dura. Nabiyyoon Museen faati. Namni kadhachaa ture mire waaqa namni hin kadhataa. Maal jedhanii isa kadhachaa turan maqaa isaadha eenyu jedhanii yaamaa turanii. Kun macaafa keessatti Waaqayyo abbaa ka jedhamu sun Yahawwee illee jedhamee jira. Elohim illee jedhama. Adonai Elshadai jedhaniin dubbatama. Duraanoo osoo Yesuus hin dhalatin dura Yesuusiin kun maal jedhama? Maqaan isaa eenyu jedhama? Yaa eenyu jedhanii yaamatan. Jarri sagalee turee jedhan. Yaa sagalee jedhee namni du'aa kadhatamoo hogguu kadhatu. Jechuun kadhaa kadhatamoo. Yaa sagalee Waaqayyoodhaa tinaa dhagee jedhamoo akkam dubbiin waan jiru. Na yoo sagalee namni jedhe yoo jiraatan immoo ragaa wajjin barbaada. Isa kana isin naa gaafadhaan har'a bakka bu'aatii itti fufaa. Lammisaaf deebisiif gamee deeqaa 15 tokko si faana tura. Dhaqxasi Waaqayyo si haa guddisu. Waaqayyo si haa guddisu. Ragaan si haa guddisa dahiyyee. Bakka koo gaane. Nuti dirqama macaafa waan beekunuuf jecha natti mul'isii dirqama hin qabnu nuti. Yoo nutti mul'isii siin jenne nutti mul'ista. Ammaaf akkanuma dubbadhati. Yesuus utuu dhufee nama ta'ee dhalatin dura Waaqayyoodha. Abbaa isaa wajjin waaqummaa tokko kan qabu. Isa siin gaafamne ustaazaa wal bara. Gaafii jaraa si galuu beekte si deebisa. Irra si deebi'a. Akkasiin jedhani. Yesuus jalqaba maqaan isaa otoo nama hin ta'in dura eenyu ture? Maqaa qaba moo maqaa kamiini kan jarri waan mataa turaniini? Maal jedhani isa waamaa turanii?